tokko yoo jettee jalqabdee dhimmichi kunuu akka nama tokkootitti ifaan bilisatti kiyyaa miti jedhee fudhachuu hin danda'u. Maaliif jedhii na gaafadhu milkii? Erga gaafa jalqabaati jechuudha. Dhimma kana Maamman Nuuriin jira. Nama jalqaba isiin Maamman Nuuriin irraa dhoggee Maamman Nuuriin isii deebiseeru Maamman Nuuriin gaafadhu. Maamman Nuuriin ka waleessoo ka warra kofale gaafadhu gurbaa warra Shaashamannee eessa akka isii deebiseeru. Nama meeqa olii akka isiin turteertu milkii? Eessa isiin akka deebiteertu gaafadhu. Gaafadhu milkii. Nadaas gabbeessi. Milkii na baasi dura dubbii kiyya. Narraa fiti. Erga kun taamee jedhee yoo jalqabaatiif an iddoon ture iddoo hojii Aleenin ture. Aleen iddoon turetti natti dawwaltee jechuudha. Taaptaap godhaa shabakaana sinna qabu jira. Gaayisaachu taaptaap godhaa. Taaptaap godhaa bannatachu. Iddoon natti dawwalteetti laqa wayii galchitee naan jedhe. Ani lakkoofsa isiitii miisiyyuu isimaayyuu tasumallee hin beekan. Yeroo jalqabaatiif. Isiin garuu na beektifte. Erga na beektifte. Eenyuun? Amma dubbii kana ilma waggaa 10 yoo irraa qabaadhe Maamman Nuur kunootiin jira fidi. Maamman Nuur kakkeetti waliin wanta milkii. Waa tokko sigaaf dhageeffatu. Ilmoo kutiyya jettee waa tokko kootti argamiiti. Biyyanni kakkeetti madaqanii akkaaboon jettee ani dhufaa milkii boru milkii isaanii jedhe. Okay, no kan kentane rokin nakam. Ati maru milkii dhaga'i. Ati maru miti dhaga'i baasii kiyya baasee jechuudha hospitaala fidee jechuudha. Hospitaala fiduuniif deemee sababbii jechuudha waa hedduu natti gootee sababa jechuudha sitti maayika dubbiin ficcisiisuu jidde. Dhimmi kun ta'ee jennaan jechuudha. Dhimmi kun si rakkisa. Erga akka tasaatitti wanni kun ta'amee jedhe sirraa fooyyessa. Anallee maqaan kiyya boruu na badaa kan keellee hin badaa. Wanta achiin dura ta'amuu qabu guutuu taasisee jennaan kana maaf raawwatte jennaan waan si barbaaduufi waan si fedhuufi milkii rabbii sodaadhu narraa hubadhu. Milkii narraa hubadhu ati badii kiyya bichaa natti sin qabini. Ati illee ilma dhiiraati bor wanta tokko ta'uu dandeetta narraa hubadhu. Dhagaa jirta na fakkaata sagalee kiyya dhagaa jirta na fakkaata. Dhagaa jira. Gaafa dubbii jalqaba sii kaasuuf xumura dubbii irraa na kaasa hawaasni badhaan kun haa dhaga'u milkii. Badiki ya wasti badang kumedian ramu wadele anak esa ne bayafu kagefa numika namu ada mukti ini lalu auto kecil itu apa abire abatan na dikada bidde dinati ya wanta dagai ada milki dagai bara gatte mana jalan jiratin kan keda kabar baje opereso nawad hubadhu ka tasgabbii si taasaara bar tasgabbii miidiyaa badar anaafsi guchaa walii haasaan jiru maatiya miidiyaa nama 400 wayira walii taasaara bar kophaa walii taasaan jiru na dhageeffadhu tasgabbiin dhimma taami asama gaba eessa jirta dubbii kan si barbaadan dubai jira ati dubbiin irraa hubattamu hubattu dubbiin irraa hubattamu hubattu maal dubbii maal silaa hubadhare kootu seeraan jibbanna miidiyaa akkamiin irratti maa miidiyaa irratti ol baaftu milkii milkii dhagai miidiyaa irra baastee jennaa miidiyaa irra dubbataara kaleessa keessaa nuti na taasa'u baatte Maamman Nuur hin beekta isatti dhayxee mucaan kun keessanii fidi jechuun itti dhabdee badii fedhe hin beektu isin hin beektu jedheeni jira maasiin jedhee ka miidiyaa irra baasi siin jedhee miidiyaa irra deebii gaanaa deebisee jennaani kan nama gaadhee namni jedhee biyya kanatti kana korreessa biyya gachuu keessatti miidiyaa irra baasii kan yaaletti namun deebii gaafate namni jiru kunoo jedhee miidiyaa oke so kana jennaani garagaa isaaf garagaa keessatti miidiyaa kan baadhee miidiyaa kana jedhee sagaleen dhiyaa doboleessa birrii 9,300 fudhadheellee wama fedhellee yoo ta'e atis nama namni guutuun kun miidiyaa irra dhagaa jira isas yoo fudhadhee jechuudha isiin irra dubbattu tunillee waan garaa qabdu kana wajjin birrii 9,000 miti 10,000 irraa fudhee jiraadhe boru jechuudha waan taatuun beektu har'a isiin walabe dharaasa'uu dandeetti dhugaa ta'uu danda'a miidiyaa kana irra dhaga'i milkiisitti maa waan jalqaba ta'ame dubbii rafichisiisuu didde miidiyaa irra fixadhee dubla gara boodaatti shabakaan akka darbin taaptaap godha nama dhibba furii nama dhibba shan taaptaap godha akka milkiin darbin
waliin hasaara milkii. Siituu gochuu si dhiiraa fide malee si dhiiraa fide hasaara milkii waliin haasay. Milkii na waliin haasay. Milkii na waliin haasay si waliin hasaara. Milkii na waliin haasay asitu dhiiraaf si fide. Milkii na waliin haasa'uu hin dandeettu. Qaamaan illee dhaga'i milkii. Qaamaan illee dhufaa dhaga'i miidiyaa badhaa irratti jechuudha. Ergaati miidiyaa irra badhaa irra baaste miidiyaa badhaa irra baase. Badiin kun kaisaati miidiyaan kun haa jedhu. Kaisaati miti haa jedhu. Ergaati miidiyaa irra baaste akkanuma tokkotti erga keessaa. Oma jedhamu iyyuu fudhanne. Dhugaa jirtuun himnaa nu galchi jedhaa jedhu. Ati narree wasi dura miidiyaa jechuudha. Saboonaa miti saboonaa miti dhaga'i milkii. nama guyyaa takkatti si akka nama si waa takka sin gargaareetitti gafuuteeti nadha saree gootee adha sin ulfooftee naaniin waan duute seeta biyya seera jiru keessa jira bar akkamitti waaqatta akkamitti irraa dheessita kaleef dhiqaatte guddatte guyyaa tokkollee taatu si gargaartee jirti irraa nyaattee dhuddee jirta dubartiidha bar Ulfa dhaga'i bachistan galchitu milkii qa. kana himni jedhee mucayyoon kun qaamaan na bira jirti. Daqiiqaa keessa torbaan tokko bulte ijoolleen mana jaazaa irraa hariitee adda dubartiidha bardu. Niitiidha obboleettiidha. Waa hedduu namaa taate. Adda akka barbaadan godhanii gaafa siin birrii qabduuf gaafa siin bifa qabdu bifa siin irraa fixanii harkaan nyaatanii ittiin libs uffata ofiitii fi laafii ofii ittiin jijjiirataniitiin adda fuudhanii wannatti gataniitiin kabangaali jedhanii safuman saalfatanii. Adda kan itti dhalchee miti osoo kabangaaliitu ta'e jedhee adda fuuneetiin ufi qabneetiin obboleettiin tana guddifna malee ilma waggaa gargaaraan rakkin hin jiru namni na gargaarachuu waan jiraat haaloo dur jirtu aadaa dur jiru garuu nyaatanii tulfeessanii karatti gatuun immoo haaloo hin jirre miidheetiin jiraachuu hin danda'u seerri biyya kanaan lakkistin eeyyamu. Dhiiraaf dubartiin ashangulliitii waan barbaade barreessitu tokko dhareefa biyya galchitaa fi birrii si qalatanii bar akka namni gaafa lubbuun jiru Oromoo nama gargaaru hin beeku kun lafa gaggateetiin fiigee gara barbaadeen jira ka waliin rakkatu ka biraa ka itti dhalchee bashannanaatiin laabii taa'ee ofirraa akka barbaadetti taasa akkanaan namni akkamitti deema akkamitti jiraata yeroo hunda ijoollee makkeen Oromoo kana ka maqaan nyaatu biyya hundatti maaliif dubartii irra dheessan kaleessa maaf waliin jiraatan kaleessa maaf si fuudhattaniitiin jala deemtan birrii qofarraa nyaatanii bifa sii fixxanii kushiina araba jala gubattee akkanatti ji'a saddeetii dalagde ulfaan jechuun midhattiin tun kunoo haga ji'a saddeetii dalagee birrii fidee kenne jette makiina bitadhee ennaaniin adda shawwaddee jalaa gabbaateetiin baddee bakka barbaadde galtee yoo ati jiraatte akkamitti ta'a.
Ana sani dhiisiti miidiyaa irra gad buuleetiin jaarsa qabnaa nama beekan walitti jira Oromoo tas keessa jira hin haasofna teennee yoo jette yoo dubbii sana fidhatte kootu bakka jirtu amma darsee isaa keessa gatti fudhatin jechuudha. Gatteenneetti haasofna. Qulqulleessoo jettee nama qulqulluu yoo taateetti amma tana osoo sekendiin eegini kootuuti jedhe bakkan sii qaxare jechuudha. Gatteennee jaarsaan haasofne obboleetti teenallee furmaata goone ergasiin booda waan jiru falatti deemnaati. Ati waa kattee basirratti wanni si biyaasaa tokko hin jiru. Ati waan barbaadde wallahi tallanni si baasaa tokko hin jiru. Dubbiin jilbaan deemti dubbiin tolti kootu jedhi bakka jirtu. Hin jirti ijoolleen kunoo si beettullee warroonni asiin tollee itti matamee jiru. Kan akka jaalkiyyaa fa'allee kan akka sabboonaa fa'allee sabboona sanyii jawaafaa hin jiran. Kunniin nama baay'eetu beeka dubbii kan nam tokko lama hin beeku. Namni baay'eetu jira karagaa ta'uu mucattii tana jechuudha. Si wajjin jiraachuusi kamana keessa waliin galtan alaa miti jechuudha. Adda siin kana taatee naati gabbaateetiin gatteetti akka barbaadee zana fatattee jiraatta raasaa keessa deemteetiin isiin ijoollee ulfa afur garatti baadhattee deemtu maal si fakkaata garaa maaltu si nyaata garaa maal si dhuga kanarra baatee dubartii miidhinattee waasii goota sittuu ka waasii godhani. Kanaaf jennaaniin warroonni miidiyaa irra dhagaartan sagaleen keenya dhagamanatti fakkaate amma soo ta'ee jedhe haga inni dhufee mucayyoo tana bira dhaabatee amaneetiin jechuudha. Ila yoo kiyyaa mitillee jedhe rakkinna qabu salphaadha biyya guddate keessa jira. Itoophiyaatti seerri guddatee jira. DNA daa'imaatti maraammarama DNA seettu maraammarama. Hagasiif garuu haga dubbiintu adda baatuuf namni tokko gaafa shakkameeyyuu gargaaruu dirqama qaba. Gargaaruu dirqama qaba. Lima gargaasa eenyu na gargaaruu danda'u. Rakkoo tokko qabu. Rakkoo biyya usuutaa jechuudha. Rakkoo biyya usuutaa jedhanii. Sitti maatii gaafii naa dhiyeessuuf dura maalirraa dhimmi kun ta'e jedhee adda baasiin irraa hubadhu. Rakkoo qabu ta'e irraa ta'e beekamu malee. Maa oduu isiin beekne jechuun dhagayani maa beekisisi wakkataan jiru bara. Maa sitti maan jiru utuu hin beekne dhimma rakkoo irraa keessatti masiin jira gaafii akkamii na gaafata gaafii irra natti. Ayyee hunda isaa soosal miidiyaa irraa duraayyuu soosal miidiyaa irratti dhufte karaa keessatti itti yaalaa ture itti argate. Sabboona dhagaye. Miidiyaa irratti gizee tokko ol bahe maqaan kiyya dubbatame badee jira miti. Miidiyaa guutuu irratti dhimmi kun keeti haa jedhamu. Dhimmi kunuu keetii miti jedhee miidiyaan kun beekee addaan haa bahu kana qofa. Siigalee akka keessaan dhufuu rakkoon qabu. Sa'aatii barbaadan dhufuu danda'a. Guyyuu amma akka isii beektu amante nama biraati jechuudha. Keessa ullee amma yeroo kanatti waliin hojjetu yoo gadi buunee lubbuu sodaa miidiyaa kanarraa gadi buunee walumaan waan jiru battee isii lubbuu namaatti hin yoo dhalattellee yoo keessa hin booroo yoo kan nama biraa ta'ellee har'a garuu gatuu dandeessu. Furmaata kaleessa allaalee jennaan diddi. Gizee wanni kun guutuun hin dhufin sabboona osoo asiin gahin gaafa isiin baatii tokko jirtu dalagaa ajmaan jirti. Ajmaaniti jechuudha namni guutuun hin beeka. Dhimmi kun gama ta'uun gama namni raawwatu jechuudha eegatu guri sirratti argami. Ankiyya ta'uuf ta'uu dhabu rabbitu natti beeka. Dhimma kana sirra raawwadhaa jedheeni dhaqee ajmaaniin makiinaan dhaqee achii fuudhee dhaqnee dhimmi kun yoo kiyya ta'e hin fuudha rakkoon qabu hin guddisa bakka fedhe dhaqee guddisa jedheen. Fidi paaspoortii kan kee fidiiti. Anillee aayidii kiyyaan deemee mana yaalaa si fidee dhimma kana guursimnee haa ilaallamu yoo kiyya ta'e hin guddisa dirqama. Yoo kiyyan taane hin guddisu jedheeni dhimma kana itti dhiyeesse. Utuu kana ittiin dhiyeessiniin dura ufii kiyyaa jechuudha waan isii barbaachisu
waan isiif dhimmi kun irraa fooyya'u yeroo lama dhagaye sabboon ana dhageettamu dhageettu. Kira gar. Yaami sakkaru. Kanaafi yeroo lama waan dhimmi kun raawwatamu yeroo lama fideefi jennaan yeroo lamaanuu dhimma kana fayyadamuu diddi. Jalqabas waan ta'amuu qabu taasisee jennaan fayyadamuu diddi. Inni kunis utuma beeku usuma akka anan taane beeku utuu dhimmi kun kiyyallee ta'uun beekne maaliifi boru wanni hadha naan dubbatamu kun akka narra waan beekuufi erga maqaa kiyya ta'e iddoo isiin ooltuutu beeku nama isii waliin deemtu suu beeku. Ijoollee Oromoo ta'e saba biraatu ta'e usuu dhagaa inarra nafichisiise sabboona nafichisiise dura. Siifita deema itti maa deemta dhimma kana isin sittee gaafa ji'a tokkootirra hanga gaafa haadha ta'utti wanni ati namaa jette akka Oromootitti kiyyaa miti jette namni sun immoo deebisee jira. Ga'ee ni jira. Eenyu? Miti nama dhimma kana waliin jechuudha waan kana jechuudha akkana jedhee fuudhee fideetiin hin jedhe diddee maaliif kana jedhee narraa fuutee dhimma kana jechuudha mallaqa kiyyatti hin hafne narraa fuutee deemtee ni fayyadamee jira ishi waan kana akkasii fooyya'uun si fayyadamsee jenna rakkoo tokko hin qabu natti itti beekanaan jette guyyaa jalqabaa ishi jedhee itti kennee jennaan gaafa baasuuf yaalamee itti kennitee dadhabamee dadhabbii miti dhaga isaa iyyuu fayyadamne si nama sitti makka ofaan ofiitiin deebitee nattaas ofte. Fidee jennaani gaafa jalqabaa anas si fayyadamsiisa shakkiirraa kan ka'e anas si fayyadamsiisa waan kana garuu inni saqiidatti akka kiyyantaan osoo beeku dubbii kana siif itti sabboona dhagaye jedheeni jennaani fuudhii natti kenni ettoo dalagaa jirti ajmaaniin jirti. Fuudhii natti kenni manuma kanatti fayyadama rakkoo tokko hin qabu anatu fayyadama naan jette ishi jedhee qarshii jechuudha 800 baasee fuudhee fidee fi haala kanaan fayyadame jedhee biraa deeme. Gaafa ganama itti dabalu wanti hunduun irraa fooyya'ee jira rakkoo tokko hin qabu sagalee kiyya waraabama jira miidiyaa kanarra guutuun nama hawa akkattu isin. Kiyya asii galchuu danda'u fa yoo ati mana keessatti si galcha malee. Rakkoo tokko hin qabu naan jette ishi jedhee itti dhiise akkasitti turree gaafa wanti hunduu irraa fayya'eera jedhu baatii lama geettee gaafa baatii lammataa ammoo dhufteeti narraan fooyyomne naan jette. Sababni hoo maali inni jedheeni jennaan isiin kan jirtu kana himbee ani waan hin barbaanneefi maal godhuu barbaadda dhaluu waan barbaaduuf naan jette sabboon adii jiru kana sii galee okay jedheen maarree akkasittiin taa'u dhimmi kun aqaraa shakkii irraa qaba kiyya ta'uu dhabu addaan baafna ammallee gaafa kana mana hojii jirti deemii paaspoortii kan kee fuudhiiti kiyyallee fuunee deemna koottuun jedheen guyyaan sun guyyaa iidaati guyyaa iida ganamaa jechuudha. Hayyee kootu naan jette dhaqee makiinaadhaan dhaqee fuudhee paaspoortii an ammoo bakka isii mana jirtu sanitti hin gaafanne mana ijaazaa ture jirtutti deebinee paaspoortii fidii gadiin bu'i kootuuti hin deemna jedhee sanaata booda jedheeni jennaani paaspoortii achi dagadee dhufee naan jette maa kanarratti waliin gallee akkamitti dagadee dhuftee jedheen hin dagade jennaan ishii beela lammata deebinee dhaqee fuunaa jedheen lammaffaa achitti deebinee barrii dhaqee gubbaa jechuudha gubbaa bultiin gicha irra baatee achirra dhaabattee barriidha jalaa baduu didan jettee paaspoortii dhiiftee gad deebite. Okey jedheen hin diddeemi gaafa duraallee dhimma kana si raawwadhe diddeemi har'allee deebite paaspoortii fidii dhimmi kun kiyya ta'uu dhabuu raawwadhu siin jedhe diddeemi erga kana diddee jette dhimmi kun kan keeti ittiin rakkata akka ittiin rakkatu beeki jedheen. Ani wanta keessaan qabu tajaajila siif godhee jira badii maqaa kiyyaallee baasuuf tajaajila godhee jira si faana deemee jira dhaabadhu kunooti jedheen erga diddee jedheen. Sigale akkasittiin dhiibne gaafa isin kana diddu yoo danda'ame yaalii goona jenneeti ammallee deebee bifa lammataatiin hin gaafadhe ammallee fidee jennaan. Dirqama kan keeti bakka feete dhaqe an fooyyessuun barbaadu waan dhaluu barbaaduu fi dirqama kan keeti hin guddista akka feete guddistanaan jedhu. Kanaaf anillee waan dhimma kiyya hin taane maaltu si dhoofge akkami kiyya ta'uu beekta. Anillee kiyya yoo ta'e addaan baasee guddisa. Kiyya ta'uu baatullee akkasittuu iyyuu beenaan deemaa siin jedhee diddee paaspoortii maan finnu. Okay, kanarratti waliigallee hin diddee kana guutuu geesse sadarkaa kana guutuu gahe. Si galee har'a deebitee kana haasoo. Galatoon. Isii tana iyyuma kanatti wal bartammoo asirraa wal bartanii wal barumsa moo hiikaa walirraa qabu moo iyyuma kana wal bartan wal baay'ee. Akkana sabboona kiyya galatoo milkii reeftaas gabbiira kana lafa qabdi.
Osoo tasgabbiin milkiin akkana na gaafatee walitti himnee addaan deemna. Milkiin akkana tasgabbiin nan gaafanne reebi. Ani ya kanatti wal bardamu laal amma osoo wajji jiraatu ati ka shakkitu osoo si wajji jiraatu nama wajji jiraattee sarara argatti jechuudha waan akkasiitis ta'uu danda'a haa ta'u garuu ati fi biyyuma kana wal bardamoo biyyuma kana wal agardamoo duraanuu wal deessani haadha manatti yeroo manatti gaafa waan akkasii yaadii garagara isa maammannuun hin beeytaa miti. Niitii kiyya ta'uu dhabuu maamman nuuriin gaafadhu kanarraa namantu waan taateef. Gabaabaa maamman nuur keessan hunda. Lammaffaa sitti bakkeetti wal bara sitti maa dhagaye. Adeemni hedduu hojii. Dhageeffadhuun beekamu baay'ee akka naagoon. Sooshaal miidiyaan kun jageenya baay'ee bu'uura waan ta'eef anis gadi bu'aa dhaloota baay'ee jira. Rakkoo biyya kanaa jaarsa qabnaa manguddoon hojii qabnaa. Akka nama tokkootti har'a guyyaa mudaa dhaga'ee dhalirrallee dabree maqaan deemee hojii jedhanii asirraa fuudhee atillee dhuftee deeti namni nama jechuun jiru beekama isillee yoo taate yoo danda'ame akka amma jechuunillee karaa achillee isa danda'ama. Amma garuu waan ammaa asirraa gadi fuudhee sirris waan ta'eef sana Oromooti illee guyyaa sagalii kan waliin jaallatan waan ta'eef dhugaa hojii ani kana bira ga'e jaalamu. Namni na dhageeffatu kun hundi na dhageeffatu. Ama waan si beeku ama deemee si barbaadaa jira malee sooshaal miidiyaa achi akka baadii irree fuulee dabra ba'ee ture biyyaa birallee ga'ee ture garuu ama deemee si barbaadee eeggatu ati si gaafachuun fedhee amma kana asirraa gadi fuudhee namoota gurguddaa jira. Waa asirraa waan nyaatu sooshaal miidiyaa kana nu wajjisa malee namoota gurguddaa jira. Intillee waan dhuunfaa adda sirraa qabu anis dhimma dhuunfaa adda sirraa qabu. Amma kan iddoo kana fidee wal barumsaaf wal beekuu keessa waan taateef bakka tokko deemnee rakkoo iddoo sana xiqqoo osoo hin taane nuti akka abbummaatti bakka fedhe yoo haadhu waan keessa dhufe intala Oromoo jira dhufe badii tareeffamnee badii amma dhufu. Bakka tokko taanee yoo waan qormaata laata. Sabboona miidiyaa guutuurra dubbadheera beekta. Milkiin bakka inni jiru qucee qabee isa fuudhaa jedheera qucee qabee naa fuudhu. Kalas gaafa milkiin qucee qabee na fuudhe koottaa waliin haasofna dhimma kana. Kana qofa gabaaba. Ammaaf ati wajjin Oromoo tokkotti akka ilma Oromoo wajjin nyaatee wajjin fuudhee wal beeku tokkotti gadi fuudhee ani akka kaskeetitti atis akka kiyyatti gadi fuudhee wajjumaan namoota gurguddaa ofitti daballee waa'ee beeksisanii haaruu danda'a namni yeroo jedhanii dhiisu waa'ee kana. Amma bakka tokkotti waan ta'eef Agoon akkam jirtu. Ani sitti bare milki. Ani rakkoo tokko duuka baadee miidiyaa kanarra dhufu. Sabboona miidiyaa si jirudha nama ana mana dhageeffatu rabbi tokkicha malee osoo miidiyaan dhufe waan balleesse tokko hin sodaatu inni rakkoo miti. Garuu yeroo ammaan kanaatti miidiyaa ajandaan taanu bakka tokkotti gadi buunee jaarsa qabna. Safuu qabna. Intala Oromootti biyya san keessa akkana ta'erra wajjin gadi buunee wajjin laalla akkam jettaa siin jedhee bakka jirtu yeroo kanatti amma ta'ee jiru. Galcha isinuu galchaa kakunooti marammaraati yoo kiyya ta'e jechuudha kiyya ta'uu dhabu addaan baasaati galchaa. Mee Oromummaaf isinii dhuftee isinitti iyyatte kan kana booda waan dhufu tokko illee qabu koottaa na fuudhaa ishee akkuma dhaadate abbaan dhaadate dhufee naa fuudhu bakka hin jiru. Koottaa na fuudha dhimma jiru isin himee. Jirtuu miti bar Asiyaa amma akka Oromoo tokkotti nutti dhiyaachuu hin dandeessu akka namoonni nyaatu. Maaliif maatti dhiyaadha maal godhee jira itti dhiyaadha sababni itti dhiyaadhu maa inni. Gizee duraa maqaan walitti nu balleessaa jettee yaalii goote kan jedhu har'a yaalii sammara isin haa balleessitu badii ishee kan dhiibnee amma wajjin fixee jira mala amma jiru dandeenye namoota dandeenyudha. Fixee jira nama booda falli godhuun jiru. Ittillee dhiyaatuu hin dandeessu. Kanaafuu ani maal godha falli kana booda godhumaa inni yeroo namni fala qabu fala godhee bin jira. Inni nuuf jechuun akka kiyyatti takbaari nu beeku hawa akkattu isin. Hawa akkattu isin siin jedha takbaari waan asiin jedhu kana gootu. Bara bakka miti katare osoo taane ka amma wajjin itti yaadee furmaata haatee jiru bara.
Mana itu mana furman mana kau mana. Yang kafir mana mulia akan rati kaya kita. Kabar itu sudah. Ada. Nah, ini jadi kau sekarang mau dah nunggu jadi orang. Aja, jangan segera wajah jurapa. Ujian lama orang ada. Tidak yang ada. Ya, start tahu orang Indonesia mereka kabar aja. Aja. Tahu orang Indonesia mereka kabar aja.